jijjiiramaasitti hundi uummanni keenya akkuma beeku sirna siyaasaa biyya keenya baay'ee duubatti hafaa ture. Jijjiirama dhufee booda paartileen siyaasaa dhimma waloo irratti waliin hirmaachuu akka qaban filannoon hoggaa ga'us karaa bilisa ta'een dorgomuu akka danda'an mana maree waliinii qabaannee dorgommii waltumsuu fi waldeeggaruu hojjechuu irratti xiyyeeffannee akka hojjennuu fi mana maree waliinii ijaarranneera. Rakkoon nu qunnames mana maree kanaan hiikuu dandeenya kan jedhu yaadaan dorgomuu malee gara hin taanetti qabsoo hin taanetti galuun barbaachisaa akka hin taane mana maree keenya walii gallee gurmoofnee jirra. Kanarraa kaanee bara darbee hojii hojjenne gabaasaa dhaggeeffannee barattaanu keessumaa hojii bara filannooti. Filannoo kanarratti paartileen karaa nagaan xumuruudhaaf gaheen isaanii maal ta'uu akka qabu hojii waliinii hojii misoomata irrattis mootummaa wajjin akkamittiin tumsuu akka qabu irratti mari'anneetidha. Ijaarsa mana maree kanaattis sadarkaadhaan ijaarree xumurree hojii milkaa'aa hojjechuudhaafidha mari'achaa kan jiru. Baay'ee jijjiirama jira. Seenaa durii baay'ee kaasuun barbaadu kana dura maqaa wal balleessin maqaa wal xureessuun humnaan aangoo qabachuu kallattii kanadha biyya kana keessatti yeroo bara dheeraadhaaf kan ture. Kun immoo miidhaa biyyarra geesse hunduu hin beeka waan ta'eef siyaasa ammayyaa gaggeessuu qabna jedhamee paartileen mana maree fedhii isaaniitiinidha waliin kan hundoofne. Hundumtuu kaayyoo mataasaa qaba, ilaalcha mataasaa qaba. Garuu kaayyoo isaa sana karaa nagaatiin raawwachuun danda'ama, waliin hojjechuunis hin danda'ama jennee marii waliin taasifnee mana maree hundeeffannee mana maree kana keessatti hojii waliiniti irratti baay'ee tumsa gaarii gochaa jirra. Misooma biyyaati irratti keessumaa amma yeroo dhiyoo keessa hidha haaromsaa guddicha xumurame kana keessatti paartileen morkattootaa hundi miseensa mana maree kanaa ta'an deeggarsa qabu. Dhumarrattis ibsa ejjennoo baafachuudhaaf qophii qabu. Dhimmoota biraa misooma naannoo Oromiyaa keessatti qaaman gadi bu'anii ilaaluudhaan yaada ijaarsaa kennuudhaan waan sirreessuunis rakkoon jiraate mootummaadhaaf yaada dhiyeessuudhaan qabsaa'aa jiru. Marii biyyaalessaa keessattis gahee isaanii ba'aniiru ajandaa dhiyeessuu irratti. Dhimmoota waloo ta'an irratti waliin hojjechaa waan jirruuf kun cimee itti fufuu akka qabudha hojjechaa kan jiru. Bara darbe keessattuu immoo bara 2017 keessa hojiiwwan baay'ee hojjenneerra. Manni maree kun waan baay'eedhaan nu fayyadeera. Keessattuu immoo akkuma beekamu Oromiyaan bal'oodha, sabni ishees bal'oodha. Saba bal'aa fi Oromiyaa bal'aa kana keessatti paartiin 20 ol walitti dhufe paartiin asiin dura wal arguu hin barbaanne, harka wal fuudhuu hin barbaannee fi ilaalcha adda addaa qabu mana maree waloo kanatti dhufee nagaan sirna dimokiraasii ijaaree asirratti marii gaggeessuun isaa kanaan dura ilaalcha ture. Ilaalcha muffii ture san, ilaalcha walirraa fiiguu ture san fureera kan argannee jirra. Inni kun immoo ijaarsa sirna dimokiraasii bal'aa jechuudha. Sirna dimokiraasii yoo jennu of keessatti kontantii baay'ee qaba waan ta'eef san ijaaraa deemneerra. Inni kun immoo rakkoowwan akka aanaatti, akka godinaatti, akka naannootti uumamaa turan mana maree waloo kanaan furaa deemnee jirra jechuudha. Kun immoo sirna dimokiraasii dhugaa ijaaruudhaaf tattaaffachaa jirru kana kan lafa nuu qabsiisu. Inni kun immoo gara mootummaatiin maaltu hojjetamaa jira? Pirojektoonni gurguddoon hojjetamaa jiru. Dhuguma uummata fayyadaa'e, dhuguma uummanni faayidaa irraa argata kan jedhu daawwannaadhaanis ta'uu danda'a, dhimma adda addaatiin deemnee mana maree waloo keenyaan laallee kan gurmeessine yoo ta'u kan kana fakkaatan irraa argannee jirra. Bara darbe keessa fakkeenyaaf leenjiiwwan adda addaa kennineerra sirna dimokiraasii irratti, marii biyyoolessaa irratti. Mariin biyyoolessaa hin barbaachisaa hin barbaachisu. Yoo barbaachisaa ta'ee irratti walii galle immoo haala kamiin irratti hirmaanna kan jedhu marii biyyoolessaa irratti leenjiin kennameerra. Marii biyyoolessaa ajandaa sassaabuu irrattis manni maree waloo keenya paartilee 17 ol qabatee nama 5 bakka buusee irratti hirmaatee jira. Kun jijjiirama guddaa kan fide. Kun immoo dhimma nageenyaati. Dhimma nageenyaa akkuma beekamu warri qawwee qabatee daggalas bosonas jiru gara sirna dimokiraasiitti gara teebiliitti dhufee mariin akka gaggeessu manni maree waloo keenyaan dubbisuuf yaalleerra. Ibsas akkasumas immoo garan akka dhufan sirna kanatti akka dhufan waamicha gooneefii jirra.
Kanaafuu bara 2018 keessa hojiiwwan gurguddoo hojjenne keessaa muraasni isa. Barri kun egaa barri 2018 hojiin guddaan filannoo biyyaalessaatu gaggeeffame. Filannoo biyyoolessaa kun already onkololeessarraa jalqabee gara hojiitti galama waan ta'eef sanirratti paartiilee mana maree waloo miseensa ta'an hunda bakka tokkotti yoonnoo jechuudhaan filannoon kun dimokiraatawaa akka ta'u, bilisaa akka ta'u, mootummaas ta'ee qaama biraatis qaama sadaffaa waliin qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechuudhaaf karoora guddaa gooneerra. Inni kun immoo haalli nageenyaa naannoo keenya keessatti biyya keenya keessatti akka dagaagu nageenyi akka dhufu qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee paartiin siyaasaa mana maree akkamitti maal gochuu qaba hin jedhu kana irratti hojjechuudhaaf karoora qabannee jirra. Kanuma gara hojiitti hiikuudhaaf tattaafataa jira. Egaa biyyattiin kun waan baay'eedhaan biyya uumamaaniyyuu waan baay'een kan kennameefidha. San keessaa tokko laggeen adda addaa qabdi. Laggeen san immoo hidha irratti hojjettee ibsaa argachuu wantoota adda addaatiif oolchuun isheerraa eegama. Kanaafuu hidha Abbayyaatiin wal qabatee tumsitti deemame gaarii ta'uusaa hidha Abbayyaarraa waan barannu barannee kan biraattis deemuu akka qabnutti ibsas hin baafna. Akkasumas mariidhaafis itti deemaa jirra. Inni kun garoo galaanaatiin wal qabateeti. Ulaa galaanaati. Balbala galaanaatiin wal qabatee miliyoona 120 oli uummanni Itoophiyaa Afrikaa irratti lammaffaadha. Addunyaa irrattis akkasuma. Biyyattii guddoo kana keessatti garuu ulaa galaana dhabanii akkanatti jiraachuun seerummaas hin qabu waan ta'eef isarratti mootummaan qabatee akka itti fufu qaama gara mana maree keenyaanis waan barbaachisu deeggarsa akka kenninuufi isarrattis riisarchiiwwan adda addaa peepariiwwan adda addaa irratti qopheessine akka itti deemnu kan deeggaru ta'a. Inni kun boba'aan wal qabateeti. Akkuma beekamu jiruuf jireenya qaala'insa gabaatiin wal qabatee kan ol baasu kan gad buusu boba'a. Boba'a kan ammoo eessaa fudhan? Diinota keenyarraa ta'uu danda'a, biyya biraarraa ta'uu danda'a, fagoo ta'uu danda'a. Haalli nageenya addunyaa kun immoo yeroo tokko yoo caba ta'e waliin cabna waan ta'eef boba'aas baasuudhaan wal qabatee isarrattis deeggarsaa fi piroojektota gurguddoo irratti kan deemnu ta'a.